Mee dhaloonni har'aa sila akkuma beekamu biyya kana imaanaa qabu miti biyya kana ceesisuudhaaf dhaloonni har'aa kun fudhachuufis gatuufis gurguruufis dhaloonni har'aa kun imaanaa guddaa qabu. Kanaaf dhaloonni ammaa kun dhugumaan biyyattii boruu kana ni simata jettanii yaaddu jechuun wantoonni ilaalaa jirru akkuma reefullee dudubbannee turre safuun jiru caccabaa jira. Akkasumas patriotism kan jennu kun jaalalli biyyaa isin civics barsiisaa jirtu waan ta'eef jaalalli biyyaa kun ijoollee keessatti akka duraanii miti. Ijoolleen ammasitti barachuurraa karaa galaanaatiin deemuu biyya kana gadhiisuu kana hawwuuti osoo maal godhame dhaloonni kun akka biyya isaa jaallatuu fi biyyattiin tunis boru nama ishii dhaalu akka argattu taasisuu dandeenya jechuun barnoonni kun gahee guddaa waan taphatuuf biyyoonni barnootaan biyya isaanii keessaa hedduutu jira waan ta'eef seenaadhaan. Afrikaa irraa fudhanne addunyaarraa amma Kooriyaa kibbaa yoo fudhanne biyya hiyyeettii sanatu amma teekinooloojiidhaan addunyaa dursaa jirti. Achii kaatee jechuudha barumsa irra hojjechuudhaan. Dhaloonni ammaa kun immoo barnoota jibbaayyuu jira. Namni baratee maalirraa ga'a kan jedhu kabajni jaalalli barnoota sun gadi bu'aa jiraati. Mee akka nama barateettee fi akka nama umriidhaanis xiqqoo jiraateetti biyya lafaa kanarratti maal gorsitu mee dhaloonni kuni maal beekuu qabame waa'ee biyya patriotism special exposuriin kallattii maraan politikaalii sooshalii ikonoomikaalii alarraa jiru amma akkuma beektu the world itself is an independent system. Yes. Dunia wal keessa jirtu exposuriin kun baay'ee እና barnoota jibbuu qofaa miti. Hojii jibbuunis hin jira kana bira. Hojii jechuun bakka baratanii biiroo keessa hojii adii uffatanii taa'uu mindaa mootummaa nyaachuu waan akkasii. Hojiin kana qofaa miti. White collar እና blue collar jedhamu jira beektaa. Sirriidha. እና keessattuu jenereeshiniin keenya amma jiru kuni barannaan hojii mootummaa qabachuu biiroo keessa taa'uu barbaada. Kanaan barbaadu. Kun immoo an barate hundi hojii mootummaa gala yoo galellee saksesii ta'a jechuu miti. Kanaafuu baradhee ani akka mootummaan qarqaruu qaba jedhee namni hundi barataan yaadu jechuun physically impossible morally impossible. Yes. Hin danda'amu. Yaadamus hin danda'amus. Aadaa hojii cimaa dhuguma dubbachuuf anaaf si dabalatee ta'uu mala hin qabu. Sirri. Baratee yoo mootummaan hin dessine ta'e yoo immoo qabxiin kutaa 12 irratti hin dhumneefoo ta'e abdii kutachuu isa booda godaansa filachuuti. Yes. Filannoon biraa oopshinii biraa biyya keessatti hojjetanii baadiyyaa haa ta'u magaalaa keessattuu baadiyyaatti karaan ittiin namaa darbu karaan ittiin biyya ijaartu lammii kee fayyaddu maatii kee fayyaddu baay'eetu jira. Patriotism yookiin jaalala biyyaa jechuun maaliin ibsama? Durii fiizikaalii raayyaa ittisaa ta'u yookiin immoo diinaan wal waraanuu daangaa biyyaa eegsisuu. Yes. This is an old definition. Yes. Patriotism jechuun secular love. Yes. Devotion to your country and your people. Jaalalaati biyya kee fi uummata keetiif qabdu jechuudha. Hawaasa keetiif. Kun immoo maaliin ibsama? Ati barataan cimee baratee ogummaa barate suniin fayyaa ta'u qonnaa ta'u barsiisuu yookiin isa biraa injineeriing ogummaa sana yookiin piroofeeshinii suniin amantummaan hawaasa isa barsiise sun tajaajila jechuun patriotism jaalala biyyaa isa caala namni qabu hin jiru. Yes. Qotee bulaan halkanii guyyaa hojjetee bonaaf hojjetee hiyyummaaf beela balleessee jennaan eenyumtuu isa caala jaalala biyyaa hin qabu. Yes. Akkasittiin ibsama. Jaalala biyyaa jechuun hojii ogummaa irratti bobbaate irratti bu'a qabeessa taatee maatii kee irraa kaaftee hawaasa kee biyya kee tajaajilu jechuudha. Malee daangaa
eeguu waliin dirree waraanaa dhaqxee wareegamuu du'a ajjeesuu qofaa miti. Yes. Sun isa tokkodha. Paartii tokkodha. Yes, paartii tokko malee guutummaatti definition. Kanaafuu aadaa hojii laafaatu jira. Genereeshinii ammaa kana kanuma durii irraa yoo qabee akkuma hawaasaatti aadaan hojii nuti qabnu laafaadha. Hubannoon isaas akkasuma. Maaliif ani hojii mootummaa biyya mootummaa ofiisii irra taa'aa oolu nama carra qabeessadha. Nama baratee bakka gahe. Satisfaayidii nama ta'e inni ilaalla. Waayit koolaa isa inni kun. Inni achi hin geenye immoo bakka. Nama miidhagfamedha jechuudha. Akkas jedhu har'aa kan addunyaa keessaa jiran kan addunyaa milkeessaa jiran teekinooloojii nuti duraan dhiibbaas qaba. Kan jennu kun abbaan qabeenya teekinooloojii suni hangaafa duraa isa baratee hanni miindeste namoota baratee hojjechiise kan dirqama nama hojii mootummaa qabatee yookiin immoo koorsii irra taa'ee miti. Hojii harkaa qonnarraa eegalee jechuudha. Waan irratti bobba'an tuffachuun qabanii keessattuu biyya keenya baadiyyaas ta'e magaala waan baay'ee jira. Yeroo tokko ministeera Hayiriineembe uummanni dargaggoon keenya hojii dhabnee jedhu. Hojiin immoo hojii jechuun dalaga. Nama na hojjete dhabee jedhee iyyaa jira lafaan balaa jira waliin arganne. Hojiinis hin dhabamne. Kan hojjetamus hin dhabamne. Kan hojjetus hin dhabamne. Jara lamatu walii hojii dhabnee beetiin kunoo daangaa darbee gidduu kan hin dhageenya. Irbaata qurxummii yaa bishaan sirriidha. Bishaan keessa galeetiin achitti dhumaa jira miti. Daangaa irratti dheebuu beeluun du'aa jira miti. Kaan immoo asitti dheengadduma kana ol'aanan jiraatu jechuudha. Mucaan mana daabboo wayii hojjeta. Homaayinuma qaba galii isa danda'u. Maallaqa walitti qabate suni asitti waan biraa dalagootoo danda'u. Saudiin deemadhee karaa malee godaansa karaa maleedha deeme. Karaatti qabamee otoo reebaniiti viidiyoon hin argisiisu maatiitti qarshii hangana hin jedhamne firri bakka jiru walitti buufateeti lubbuu isaatiin deebi'e. Gurbaa akkamitti dhuftee jennaan mootiin bibiloonni naal du'atu na dide malee waan raga'e sun lubbuun nan deebisu biyyatteedha. Du'atu na dinnaan amma akka inni gaabbela. Laali. Kanaafuu waan akkasii kun aadaa hojii wadaadha. Barachuu jechuunis immoo dirqama digirii diiploomaa fiddee beekumsa miti barachuun beekumsa horattu kun immoo dirqama biiroo teessee yookiin bakka kee barsiiftee ittiin jiraachuu nyaachuu qofa. Beekumsa jechuun waan hojjetamu tokko lafarratti maal tokko hojjetamu isa kireetiivitii sammuu keenya fayyadamtee piroodaaktiivii ta'uudha bakka feetu qonnaa irratti feetu daldala irratti feetu waan sarvisii adda addaa kennu irratti bobba'e piroodaaktiivii waan si jiraachisu qabaatu sammuu beekuun kanadha barachuun beekuun immoo kanadha malee barattee bakka mootummaan si qacaru yookiin dhaabbilee NGO keessa galu qofaa miti erga beektee akkatti hojjetamu akkatti hin taane argattu beekuu qabda. Sosaate kanaaf amma aadaa laafaatu jira. Barnoota normaalii wanti isaan laalanii abdii yeroo tokko inni barate eessa gahaan jedhan tokko. Eessa gahaa jechuun isaanii eessa gahee maal jechuun isaanii hin qacarree oomu. Hin qacaramne digirii qaba lafa ta'a. Digirii dhumti sunuu gaafa baratamu dirqamaa hojii mootummaa hundeeffamuuf qofaa ta'uu hin qabu. Baratteettaa isaanii beektaa riisoorsii jedhamu irratti waan ta'e uumtee piroodaaktiivii ta'uu qabeessa ta'uudha malee
dirqama mindeeffaa qaab kanarraa kaaniitiin ilma baluu abalame kun hangammaa hojii barbaacha jira. Mutoo maaliif barannaa? Hojiin si barbaada hojii barbaacha maaliif barannaa? Abdii nama Kun ta'uun qabu. ta'uu qabu. Hojii dheeraa baru kun agriikaalchariin injiinaringiin eebbifame kun taa'aadhuma jiraame hojii arganne. So maal bu'aan barnoota? Hojii humnaa hojjechaa jira. Hojii humnaa hojjetee galii haniifate baatiitiin arganne kan guyyaatti argatu jira. Adeeffannaan suni baduu ba'uu qabaan sammuu keessatti. Adeeffannaa hin taane qabu. Mootummaan namni hundeessaa immoo himiti wal seenee akkasitti of qopheessuun qaba. Yaadni akkasii cabuu qaba. Beekumsaan horadheen waan argadhe dalageen bu'a qabeessa ta'een ofis biyya koos gargaaruu qaba. Namni tokko of gargaaree maatii isaa gargaara jechuun hirkattummaa biyyarraa yaada bareedaadha. Bareedaa akka gochaa jirtan abdiin qaba. Kanaaf isinis chaanaalii kana subscribe, viidiyoo immoo like gochuudhaan nu jajjabeessuu qabdu. Warra immoo keessummaa ta'uu nan barbaadu yeroo jettan bilbila as jala keenyu kana fayyadamtanii nu argachuu dandeessu. Ni mari'anna, yaada keenya addunyaaf ni ibsanna, dhimma barnoota irratti waan qabnu gumaacha keenya ni baana jechaa jirra. Isinis nu jajjabeessu akka hin daganne kookiftuu subscribe gochuun nu faana turaa jechuun barbaada. Amma gannarra jirra. Roobni agas maraa roobu baatus harar kanarratti vaakeeshinii irra jirra. Inni ture barataa fi barsiisaan hamma tokko boqonnaa irra jira. Yes. Kanaaf mee gara duubatti isin deebisuuti yeroo gannaa maaliin dabarsaa turtan gaafa barataa turtanitti ammallee argaan jira sammuu nama gaggaafachaa jirtu. Baay'ee nama gaafachuudhaan sa'aatii isaanii dabarsaa jiru. Kuni hojii bareedaadha. Nama gaafachuun, fira ofii ilaaluun, nama dhukkubsate ilaaluun karaa amantiitiinis karaa namummaatiinis waan deeggaramu kanarratti anu ragaadha. Innaa gara duubatti isin deebisuuti gaafa barataa taatan maaliin dabarsaa turtan meeqan? Inni hin gaafatamu ijoolleen baadiyyaa ani akka barumsi cufamin gaafa guyyaa kaardii fudhannaa gallaan waan na eeggatu nan beeka. Maal akkanarraa na eegu beeka. Hojii qonnaa irratti waan isaan hojjetan irratti otoo duubattee jedheen dhuunfannee kutannoon isaan baatii 10 hunda guutuu dalagaa turanii anaaf immoo carraa barattoota kennanii baatii lamaan kan hawwiinan isaan gargaaruuf ni eega. Har'a akkasin jiru kun ijoollee baadiyyaatiif ta'uu danda'a. Magaalatti immoo ijoolleen baay'inaan amma wanni ganna barumsa umarra bahaniitiin gannas immoo maallaqa kaffalanii ni baratu. Garuu dirqama san ta'uu qabu beeku. Barumsarraa innaa boqonnaan barbaada. Sammuu keenya jibbita barumsa keessatti ijoollee sadarkaa gadii jiran wanni fitarii fi gochuu qabda. Ani akkasitti hin dabarsu hojiidhuma qonnaa irratti maatii gargaaruudha. Otoo natti hin beekamin fulbaana innaa bo'an daftara qonnaa bituu waan hundannaa guutuu Gaafa barumsa koo gara barnoota. Hawwiinan eeggadha hojii dhumsuma Kennuuf jechuudha. Isaanis hin eegu. Humna haaraa humna bunaa taa'aa ani garuu taa'aa hin baane. Humna taa'aa bahee jedhanii na eeggatu. Amma garuu ijoolleen normaalii ijoolleen baadiyyaa ammas jira. Ni gargaaru. Hojii qonnaan dhaaba qonnaa isaanii qonnaa irratti bobba'anii magaalaas immoo baay'inaan barnoota irratti dabarsu. Essentially san dirqama miti. Ispoortii adda addaa dalaguun refreshment no. Sammuun boonas gannas baatii 12 guutuu barumsa muruu ta'e fuunuun ni jira. Sirriidha. Stressii keessa galuun amma tokko refresh gochuun gaarii. Kun immoo maatii kaafachuu maatii iddoo fagoo jiran deemanii nama dadhabe amma immoo tola ooltummaan mootummaan illee beekamtii kenneetii fi iskeejuuliin qabame irratti hojjettoonni mootummaa kamuu abbootii aangoo dabalataniiti irratti hirmaatu. Barataan immoo yeroo ji'a lama guutuu baatii lama ilmoos ishee kana namoota dadhaban gargaaru bakka bashannanaa adda addaa deemanii rifreeshii godhanii barumsa isaanii gaafa yaaduu eeganitti fulbaanni dhufaa barumsa seenu.
garuu tola ooltummaa hojiin tola ooltummaa baay'ee bareedaadha. Tokkoffaa neetworkii uumuudhaaf isin fayyada. Yuunivarsiitii keessatti amma hojii tola ooltummaa garaagaraa irraa osoo hirmaatanii akka apparaantishippiitti illee isaaniif ilaalamuu danda'a. Ekspiriyaansii cimaa ta'uu danda'a. Barattoonni kutaa dakaa jiran immoo soft skillii garaagaraa amma fakkeenyaaf kompiitara irratti tireeningii osoo fudhatan laanguujii garaagaraa amma ijoolleen magaalaa kana boqonnaanii keessattuu barnoota manneen murtiillee beekee maatii tokko yeroon isaa for Itoophiyaa summer season yeroo oomisha qonnaatti oomishuti. Asanfiiniin sun gaafuma duraayyuu barattoonni gannarra hojjettoonni gannarra boqonnaan hanqalnamu sunis hojiin qonnaa sunis akka hojjetamuuf akka seeraan hojjetamu maaliif Itoophiyaatti beekamaadha. Agriculture is the backbone of the national economy and the livelihood of the greater majority of the Ethiopian people. Kanaafuu bakki isheen nuti kun gannarra naatamu maal jechuudha. Akka oomisha yeroo oomishaa barsiisatti adeemus nuti barsiisonni yoo amma keessanuu reefullee tuttuqeen jira. Akka argetti amma guyyaa 3-4 haasofnee jirra. Nama gargaaraa jirtu bakka namni bakka boo'ichaaf adeemtanii gaafa nama jajjabeessitan hospitaalaaf adeemtanii gaafa nama gargaartan anuu ragaa baheen jira. Isuma sana kan cimsu ganna isin maaliin dabarsitu barsiisonni hoo osoo maaliin dabarsan bareeda jettu. Barsiisonni noormaali ganna baay'inaan summer program warri qaban ni jiru. Summer program warroonni baratanis jiru. Ganna baratanis ka ganna barsiisanis. Kaan immoo dhuunfaa ta'aniitiin manneen barnoota dhuunfaas haa ta'u mootummaa irratti mindaatiin ala hojii hojjetu. That is good maaliif another income. Jireenya mo'achuuf inkaamidha. Namni tokko immoo hojjettennaan ati daayireektilii yoo daayireektilii mootummaafis bu'aa buuftee maaliif gibiraan kaffalta kan hojjette waan argatte sun mootummaan hin gadhiidha. Akkas bakka kun hin jirretti immoo deemtee maatii irraa fagaattee jirtu yoo gargaarte yoo gaafatte gaaffiin baay'ee barbaachisa beekee maatii yeroon ammaa yeroodhuma dorgommii waan ta'eef malee walqaanii fudhatanii dirqama boqonnaa kee waan ta'eef halkanii guyyaa sa'aatii 24 rafuun qabdu. Inna'uun amma hojii barsiisurraa boqotteetta jechuun tootaalii hojiin dhiifteetta jechuun san daraan kan caalu hojii biraa hojjechuu ni dandeessa. Toonnis yeroodhaa gara yerootti waan adda addaa argannoo adda addaatiin sammuu adda addaatiin sammuu haaromsiitti dhufu akkasuma sammuu haaromsii dhabuu qabda barattoota kee bira akkasittiin dabarsuu qabu yaada ofii ta'uu qabas. Bareedaadha. Mee muuxannoo qabdan irraa yeroo baay'ee barattoonni qaxalee jedhaman jiru miti barattoota jedhaman daree keessatti karaa adda addaatiin beekna miti barsiisaan barataa qaxalee jedhamu. Inni beeka amala adda addaa qabu waan ta'eef wanti isaan agarsiisan fakkeenyaaf Elon Musk yoo kaafne Elon Musk bara kutaa 8 gaafa baratu barataa callisaa barataa koomummaa fudhatu akkasumas barataa gaafii addaa ta'e nama gaafatudha. Achirraan beekti namichi addunyaarraa amma yoo Forbes bahee ragaa dhiyootti argeetini almost biiliyoona 726 biiliyoona 744 tilmaamama qabeenyi isaa jechuudha. Kanaaf dureessa addunyaa ammaa kan jennu Elon Musk kuni gaafii ol ta'e gaafachuudhaan beekamaadha. Barataa cimaa ta'uu isarraa kan ka'e. Kanaaf nutis barattoota garaagaraa guddinni nama kuusu eeloo irratti beekamaadha. Kanaaf barattoonni gara fuulduraa bakka kana hin ga'u jennee tilmaamnutu jira jechuudha. Mee amala akkamiitiin beektu muuxannoo waggaa dheeraa qabdaniini barattoonni bakka gurguddaa ga'anis jiraachuu danda'u beektu. Barattoonni amma barsiisaa jirtanis barataan kun bakka guddaa akka ga'u nan beeka jettanii kan ragaa baataniiftu jiran. Muuxannoo gootan. Mee barattoota akkasii akkamiin beekna maatiinis maaliif ispeeshaal keerii kennuufii qaba nama akkanaa baay'isoo barsiisaanis maaliif akkuma jenne sana barataa gaafii ol ta'e gaafatu barsiisaan tokko maaliif gaafii akkanaa na gaafata maaliif poorshinii irraa baatee fa'aa gaafatta jennee fa'aa gaafa dhodhutu mul'ata miti. Waan akkanarraa barsiisonnis of eeggannoo akka godhan taasisa waan ta'eef
muuxannoo keessanirraa barattoonni isin mudatan jira barataan amala addaa yookaan maaliin beektu actually barattoota akkasii? Ni jira. Akkuma dura siin jedhe naamusa isaanii irraa kaafatu. Callisuu qofaa miti. Yes. Tokkoffaa qabxiin inni yeroo yeroodhaan galmeessu wal naman gaafachiisu isa calqabaati. Qabxiin barataan sun qabxiidhaan beekna tokko. Naamusa isaatiin keessattuu kilaasii hoyin daree si jalaa hin hafu, si jalaa hin warraafatu, akkuma amma moosa qunname yoo hafe yoo warraafate immoo reasonable dursee siima hoyin erga wanti taateen sun raawwatee siif hima. Simti jibuu isuma dhugaa waan isa mudate siif hima. Hidhattoota baay'ee akkasiin beeku. Dhugaa baay'isu. Malee gaaffii addaa barataan na gaafatu ani personaalii dhuunfaa kootiin I am proud of such students. Baay'ee na fayyada. Maaliif barataan sun na dursee deemu akkanan illee qophaa'u. Barataan kee gaaffii ati leenne yookiin immoo gaaffii addaa yoo si gaafatu dubbiseera gurbaan kun si dura dursee dubbiseera yookiin immoo si dursee waan gaafatu tokko qaba yookiin waan isaa galeeru tokko qaba itteetiin sirrii isheetii hojjuu qabda malee maaf kana nan gaafanne jechuun waan ani hin beekne maaf na gaafatta jechuudha keetii sirrii yoo qophoofne illee ta'e kana tooppikiin ala miti dhuguma tooppikiitiin ala baay'ee kan bayoo si gaafate anu nan jedhaani otuman deebii isaa qabuu fi waan achitti barsiifamu this is out of the scope of our lesson garuu yeroo si kenneen baruu barbaadda yoo ta'e waan akkasii kana in common ijoollee faana baratu yoo hin dhuunfaan siif himaan jedhaan wantichi waan addaa waan baay'ee ta'e yoo hin barbaachisu achitti ibsuu yoo ta'e barataa gaaffii maafiin pilaaneetii biraarraa fidee nan gaafanne tan gammadan barattoota akkasiiti yeroo hundaan baay'ee anan itti boonu akkasii naa qabxiin isaanii murteessaadha hin horraafatanii naamusni isaanii exemplary modelii ta'u warra kaaniif beekta callisuu qofaa miti callisuun normaalii miidhaa baay'ee qaba barataan tokko ni callisa hin dubbatu gaafumati qormaata kennituuf qofa qormaata dhibbarraa dhibbasii fida waan hubattee waan barattee hiriyaa keetiif ibsuu jetti namichi suni as keessaa hin baasu barataan sun nan akkasii baay'ee nama mudateera innaa beekumsi as keessa ofiif miti immoo ati an barattu sirrii of fayyadde isa booda beekumsa beektu ani barsiisaa ta'e no matter how I am now eligible oduu qabu waan an qabu sun oduu ishee jechuun gurguruu qabda anuma kooti gurguruu qabda kennuu qabda inni keetti gargaaru qabda sarvisii kennitaa jechuudha sammuu keete innaa callisuuni essentially natti fakkaatu naamusa qabaachuu hoyin waan biraa actually George Lavin nama jedhamu tokko beekta. Just because a person cannot speak, it does not mean that he has nothing to say. Yes. Namni callise jechuun waan jedhu waan qabachuu miti. Yookiin rakkoo dandeettii ibsachuu communication skill yookiin immoo waanuma beeku tokko baafachuutu isa rakkisa. Akkasii suni waan jajjabeeffamu miti. Qaama naamusaas ta'uu danda'a. Barataan akka yeroo dura kaasee mucaa gajjajaa tokko waraqaa ragaa gandaa waan hin qabneef mucaa sunis ta'umarraa nan hubate qabxii isa guddaa kan fide intaraansii gurbaa sanii ergasii laallaan amaluma naamusa uumamaa isaa rakkoo beeveraala probleemii yookiin immoo rakkoo naamusaan qabu mucaan sun akkasuma hin jarjaraa otoo barsiiftu otoo hin beekin hanuma dubbatee of arga hinna erga dubbatee booda immoo hinna malee qabxiin isaanii keessattuu akkaataan dareetti isaan si hordofan innaati barsiiftu inni dhaggeeffachuu isaan qaba gaaffii inni gaafattu ni yaala keessattuu immoo ni gaafatu barataan cimaan ni gaafata kanaan jedhe kanaan barbaade barataan ni gaafata barataan cimaa ta'uu jaalatee tokko namni normaalii aadaa ta'ee Itoophiyaa keessatti namoonni
waan hin beekne waan isaanii hin galle caala waan isaanii gale gaafatu. Yeroo baay'ee akkas ta'e. Namoonni baay'ee walgahii irratti qabna baasan. Inni waan hin beekne yoo gaafatanii namichi kun homaan beeku naan jedha namni ani saalfatu na fakkaate waan isaanii gale tokko gaafatu. Ani waan sun ajaa'iba yeroo baay'ee. Barataan jimaa garuu beeke waan isaan galle innaanis gaafatu akkaatti inni gaaffiisaa yookiin wanta sun dogoggoreet misunderstanding or misconceptual isa jalaa ta'e waan ati galuuf itteetti ta'a. Inni manni si gaafaturraa akka gurbaan kun isaaf hin galle hanga danda'utti yoo inni yeroo kennitaaf hooyee nasuma ibsitaa hin gaafatu. Yeroo baay'ee barattoonni jijjiimoon ni gaafatu waan isaaniif hin galle. Dareettis dhuunfaadhaan dhufanii kan ammoo hangodhusi barattoonni kee yoo ati friendly ofitti hin dhiyeessine ta'e gaaffii samiif dachii gidduu suni taanarra uumta yoo ta'e dhufee biiroo yoo iddoo biraa si gaafachuu miti waan isaan galle dareerumattuu qunnaa ittuma hin qabata. Akkasuma isaan galle konfiizdii ta'e qabate ta'a malee hin gaafatu waan ta'eef barataan murteessaadha. Barataan cimaa yeroo baay'ee gaafachuudhaan beekamu. Qabxii isaaniis beekamu. Podkaastii keenya irratti gaafilee saffisaa yookaan immoo rapid fire question waan jedhamantu jira. Yeroo baay'ee gaafii akkasii gaafii 19 fa'aa gaafanna nama. Kanaaf carraan isin bira ga'e tokko lama malee nan gaafatu. Gaafii sasalphaadha. Maal jedhaa gaafiin tokkoffaanii yeroo barataa turte yeroo gannaa maal gochuun dabarsaa reefu deebi'eera kun. Eeshi namni qotu gaafiin lammaffaa bishaan nan daagaa for that matter. Atam Bishaan nan daagaa. Daakkii bishaanii kun yeroo maaliin dabarsitu yeroo boqonnaa roobni roobaa aduun hundi guutti mi'e otuma qonnaallee qonnoo keessa gangalee. Kanaaf bishaan qonnaa fi daakkiidha hojiin keessa. Kitaabota dubbistee keessaa barattoonni osoo dubbisan kan jettu kitaaba tokko yoo jiraate. Ani kitaabota ani dubbise normally fikshinii mahamni miti academic waan ta'aniif earth science barataa fiiziksii fi jiyoogiraafii koomaan korsii dhalamee keenyaaf kitaaba earth science fi climatology climate today jedhu tokko kitaaba baay'ee nan ammallee hunda galeessaadha jechuudha. Jechuun barataan fiiziksii dubbisuu danda'a. Barataan fiiziksii fi barataan sooshaaliis dubbisuu danda'a. Ani kennama. Jiyoogiraafii meejarii godhataniifis earth science jedhan tokko. Jiyoogiraafii immoo introduction to climate akkamitti akka duumessa akkamitti akka roobni roobu akkamitti akka cabbiin uumamu akkamitti akka fixeensi uumamu waan akkasii kana real world national geography kan laalchisu agarsiisa. Baay'ee kalaqas cimsa baroonni akkana. Namichi ani reefu isin kaasisuuni Elon Musk baay'ee economics fi geography barate yeroo tokkotti mucaan sun. Amma economics barachuun isaa akkaataa manii manage godhu isa fayyada amma dureessa addunyaa akka ta'u isa gargaara. Fiiziksii barachuun isaa immoo teekinooloojii ammaa itti fayyadamu kana kalaqaan akka beekamu isa taasisa. Kanaaf amma kitaabni isin akeektan kun hoolistikiidha jechuudha. Warra naachuraaliidhaafis warra sooshaaliidhaafis ni ta'a. Nabbisuun gaariidha jechuumaaf barattoota kakaasuun wantoota fayyadu keessaa motiveeshinii yoo qabaatan. Fakkeenyaaf Neelsan Mandeellaan education is a weapon jedha. Kanaaf barattoota keessa motiveet gochuudhaaf yeroo baay'ee sloogaanii qabda yoo jiraate wanti isin itti himtan yoo jiraate jedha. Mootoo sloogaan. Ani barattoonni gaafa iskuulii gaafa amma ayireen isteeshinii jiru rakkoodhuma kaarikulamiin hanqobba'u afaan ingilizeenyaatiin wanta san qoraman eegziitii isaa ta'u yoo san maali barattoonni keenya immoo yeroo baay'ee gaaffiin isaan qaban afaan irratti barataa maastersii qabaatee nama of ibsuu hin dandeenye nama PhD of ibsuu hin danda'anii nama fuulduratti ka'anii biyya if you appoint as a diplomat or an envoy on behalf of the country or the people is difficult. Maali jedhanii ijoolleedhaan gaafa dura dareessee maali language is nothing. It is only a means of communication. Sure. Let be it is lagging on the floor. I need your message. Don't worry about the stupidity of your grammar. Sure. Akkasuma jedhanii
Don't worry about the stupidity of it. Hangamu haa ta'u giraamerii isaa sirriidha. Cabuu abaduu. Yaala. Saalfattuu. Yoo akkasitti eegaltani, you will be fluent speaker of one day English as fluently as the native speakers in jedhan. Tiraafikni afaanii hin jiru. Abbiif ji'aati kanan saalfatina. Hangamu barsiisaan dadeetti. Akkasiif galuuf afaan ati dandeessu afaan Oromoo Amaariffaa wayini isa biraatii siif ibsa qormaata garuu Googlii wayini dictionary fudhatteen seentu jedhaan Oxford dictionary fuuteen seentu ni rakkattu. Rakkoon keessan hunda'uun qabxii irratti asumaan dubbii kaasaa warra Filiippiin tokko yeroo tokko TV ejensiin akkuma federaala biyyattiitti qacaramanii as turan beektaa. Mr. Dio jedhu. Leenjii ta'e kenna. Barsiisonni asuma kolleejjota lama sadii dhuunfaa mootummaa observii godhee waa ta'an jabeeru qabatan. Leenjii isin irratti ijoolleen siyoosii maaliif gufuu dheetiin edaa waa observii qabeessummaan jedhe beektaa word by word. The student is learning Amarinya in the class. Yes. The COC fatana is in English. So they fail on. Akkasuma ibsatu. Now yeroo hunda don't worry about the stupidity of grammar jedhanii ta'uu qabas. Afaan maffaas immoo yeroo baay'ee anan jedhuun barattoota barsiisu keessattuu barattoonni cimaa interactive ta'uu qabu miti barnoonni yaaduma isaati. Sirreetti wayii ta'uu qabu. You are not expected to be a passive listener. You have to speak. A person who is listening to the radio is a passive listener. He or she has no role of responding except listening. Akkana galaan ta'in akkana radio dhaggeeffatu miti. A teacher does not mean one who tells you everything in detail. The color of milk or the position of the sky. Sure. Waama xiqqoo barsiisaa waa hunda aannan adiidhaa samiin nu gararra siin hin jedhu. Barsiisaarraa waa xiqqoo dhageessu. Eegee isaasin qabsiisa. As a student, as a learner, it is up to you to explore a lot, to dig a lot, to widen up your scope of understanding. Akkasan jedhaan barattoota kooti. Meeshaan bareeda kun bareeda waan ta'eef. Eeshi qorannaadhaaf yeroo barataa turtan halkan filattu moo bariifaa kaatu? Qonnaadha. Maal gaafas baadiyyaatti kolleejjittis ta'uu danda'a. Kolleejjittis ta'uu danda'a. Gaama waan cimaa na gaafachuuf waan adda na godhu tokko. Baay'ee naabee maaliin seenu gaafa barataatu. Ajjettis guyyaan daree hafee hin yaaddu. Ittiin yuuzatiru. Yeroo hunda dareetti seentu. Daree fuuldura malee hin taa'u. Waan barsiisaan naan jedhe dhaab godhee akkuma nama teeppii rikkeerdii godhatee isarrayyuu nan bal'ifadha ofuma kooti. Library hin naqu jechuudha. Library clearance ennaa summer vacation gallu ijoolleen na mallatteessiisa. Waanuma baradhe suniifin kitaabota rifereensii ta'an galgala hanga halkan yeroo muraasaatti. Isa dhooyin guyyaa. Kana nama bariin kaatan. Barii ka'ee barii barumsumaaf hanqa barumsa. Daree akka hin barfanne. Galgala immoo hanga sa'aatii jahaattis waan na tursiisu qormaata naannoo. Dammoo gaafan qormaata jala guutu. Dura. Beekee raawwadheera. Beekee. Maaliif barsiisaan gaafa barsiisu suni wal duraan ati baay'ee jechuun maal jechuudha. Ati waan akkasiitiif barsiisa qormaata irratti dhufte kun nuun jettaa naan jedha. Maaliif waan beektu tokko qabda waan barsiisaan jedhee daree jala mureessi himu tokko na barsiisu keessattuu ijoolleen sun taasise waan akkas akkasii ishii bakka inni eessa qormaata ishii in black and white gaaffii isheen beeku malee eessa barsiisaa waan dubbatu waan barreesse eessa akka fidu inuma natti mul'ata. Kana baay'ee dandeettii cimaadha kun barataan baay'een osoo fayyadame. Daree seenuu barsiisaa tokko tokkotu jira. Anillee akkasiin goone hin godhu siin jaallu. Where is my golden word? Yeroo tokko baala. Suuraan keessatti immoo barsiisaan tokko tokko akkan jedhe takkan barreessituu ta'e malee konseptii isaa hubatte isa caala bareechite yoo deebifteyyuu kan raayitisii hin goone jira. Ani immoo gaaffii tokkoffaa nan jaaladhu. Gaaffii yaada kee bal'inaan otoo isin daangesseen ibsadhuudhaan
Yes, jira baay'ee gaafii filannoo filattu moo barreessii barbaade kan jiru. Yes. Akka barbaadetti otoo hin dhageessin hin ibsa. Akka feetanitti barreessu. Filannoo immoo yoo gaaffii filannoo dogoggora qabaatte barsiisaatti dhaqee nima gaafa nan iskuulii jiru barsiisaa ji'oogiraafii tokko faana wal lolleera. Gaaffii ta'e gaaffiittiin dogoggoraa. Inni garuu isan dura siin jedhe barsiisaan tokko yoo sitti siiriyeesii ta'e yoo sireebe malee akkati isa dura tooppikiitiin ala na gaafatta jettee sun maaliifin dogoggora sun baddeedhaaf na lole barsiisi. Jira baay'ee. Dogoggora sun maaliif baddeedha. Gaafichi dogoggora qabaa kun siree. Ani dhabeen miti beeku argadheera. Hanni deebiidha sun deebii godhee argadheera. Akka inni deebiidha jedhee fidee waan beeku. Dogoggora akka dogoggora irra baruuf. Beekennaan miitiin qeesii matsaafa dhiqxee akkas naan jedhennaan daadikteerri waamee biiroo sadarkaa walitti bu'uu barataan keessi caaleenna argamutti gammaduu qabda malee maaliif wal duraanii loluun qabdu barsiisaa sana. Seenaa ajaa'ibaa. Deemgadda barataa poost beezikii gubbaa kanarra barsiifnu tokkotu waan akkanaa natti hime asii barata maastarsiisaa gibbii keenya harammaa kanatti barata. MG kenneefi barsiisaa. MG kenneefi mucaan sun immoo akka tasaa balaa konkolaataa isa mudatee Adaamaa hospitaala ture. Mucaan gireedii gaafa telegiraama irratti maxxansanii achi ka'ee akkuma faashaadhaan harki isaa hidhame kootii irratti uffatee as dhufa. Barsiisaa dubbisuuf maaliif inni naa kennitee. Amma barsiisaan sun maal jedhee hin qoramne jedhee. Qorumsa hin qoramne attendaansii hin qabdu jedhee. Mucaan immoo attendaansiin isaa bahu qorumsi isaa bahu yoo achi keessa jiraachuu baadde ana turbadii qaba jedhee. Barsiisota fidee dipaartimentii hidii fidee achitti akka sagantaa kilaasii barsiisichi dide kilaasii sin dhuftu qorumsa sin qoramne jedheeni. Kazama hinde attendaansiin gaafa mucaa tokkoffarra jira. Maqaan isaa wanni si ajaa'ibu jechuudha. Qorumsi isaa bahu jedhan hin bahe. Gaafa bahu raayiti godhe eeksi godha barsiisichi. Raayitiidha eeksi raayiti godhe eeksi. Maal jechuudha? Purposefully maaliifii jedhanii jechuun inni dubbisan taa'anii. Even pirezidaantichi gibbiyyuu dhufe jechuudha. Seenama dhugaadha kun seenama amma jiru. Dhufanii gaafa laalanii barreeffamchi sirriidha. Indee maaltu maal ta'e jedhanii. Where is my golden word jedheedha. In short, bakka. Where is my golden word? Akkas naan jennaan ilma ba'an jedhan dhiisan. What is golden word jechuun maal jechuudha? Ani inni sirrii irratti baay'ata waan kun. Barsiisaa sirrii tokko maqaa dha'uun hin danda'u. Hojjaatu maatii yoo si dooktar eessa akka jiru hin beeku. Barsiisee innaa akkammaa LCD team displays gootu blackboard irratti waan gansii barreeffamu. In the meantime, meanwhile, waan akkasii deddeebiin tiree kanarratti barreeffama kee keessatti kanan argine yoo ta'e cohesive device jedhama jarri kun barbaachisaan ta'in otoo bakka isaan gahin bakka garuu qabu gaafa inni nuu kennu jechuudha. Deemeetumaan ta'in in the meantime jedhaafi akkuma inni itti gammadu akkas godhee kan ajaa'ibitti hafanii that is a bad habit maarri. Lammaffaa immoo waan isin jettan irraa hawaasa yuunivarsiitii yeroo digrii baradhu maaltu na mudate maaliif goote barsiiftuun suni copy paste goote online irraa filannoo ture gaafichi. Amma yoo namni googiliin deebiseera garuu deebiin sun sirrii hin turre. Anis nan galee yoon galu qorumsi akkasuma jira easy fi waziin hin jijjiiramne filannoonis akkasuma jira akka maa godhu laalee deebiin sirrii akka hin taane bare kan ishii guutuudhaaf sirrii miti qalbiin kiyya nan fudhanne. Shakkiin jiraa mire yoo ishiinis meebii laaltee akka sirriin taane nu qoruuf yoo fidde faa jedheetiin deebii biraa guute. Isheen immoo deebii immoo onlaayinii sanaan sororte. Hin deemne gaafa qabxii keenya laaluuf deemnu namni hundi barataan cimaan keessattuu gaafii sana dhabee jira. Hin dhaba kaati maaliif atis amma gaadamne maali kunii jennaan gaafii sirrii miti barsiiftu maaltu maal ta'e sirriidha jette. Haya na amansiisi eeksi haa ta'u rakkoo hin qabu hin jedheen. Indidde. Siin amansiisu maal fiddanaan jette. Naan aarigaan yookaan. Atuu online irraa copy paste gootee fiddeeti ani barataan kan kee reasonable ta'ee kun sirrii miti jeen guute akkamitti akkasitti na gaggeessitan jennee realiif. Jechuun sitti dhagama waan beeku gaafa eegsitamu. Achiin maal fidda jettee nu ariitee yaa gaafa digrii immoo hin sodaatanii reeffinnaa kennama. Sanumaaf jennee dhiisneeti deemee
Faayinaali immoo kan daawwituma keessa irra fideetiin maaliin jedha yoo san beektaa onlaayinii irraa koppii peesti gootee akkamitti jedheetiin ijoollee duratti ishee yoonni jedhe beektaa. Eessatu Akkamitti ishee mataa tokko. Firat bakka Hawwaa እንዴት ብሎ በተማሪ ቪዲዮ ጋርደኛል ጀtte beektaa. Maawara saayina dogoggora koo maamnatti. Eewwa sanboodha maal jettee handaawwiti irra fideetiin isinii waan fiddan arga jettee nu fidde gaabboo qoromsa. Yaa barsiisaa yoo barbaade gaaffii fedhe fiduu danda'a barataa kuffisoo barbaade. Anaan Inni fiddee 43 fidanii immoo 50 irraa inni si gargaaru qoromsa san hidhamee meeqa dhufe 84 tuqaashan. Duwwaatu Zeen A-. yaa barataa 80 fide na cinatti namni tokko kan biraa jechuudha daree nama 770 be sana keessa ani 84 tuqaashan fide tokko natti ani 80 fide. Een hin jiru jechuudha gosumattu amma isa sanaan ergee gaa jaarsummaa at least 170 irraa namni tokko lama eegaluu qaba. Meenu kadhadhu kiyya 0.5 naaf haa dabaltu ati immoo 5 siif haa dabaltu hin ergin mucaan deemee jennaan isammaa nan arge jettu siif 5 nan dabala 85 kiyya immoo akkasumatti dhiifte hanga ammaa sammuu keessa nan baane loojikiin sun jechuudha. Na onlaayinii koppii peesti godhanii fidanii osoo laalii wanta dhabbina barsiiftu sun irratti hundaa malee tokko tokko barsiisaan erga balleessee nama appirisheetii godhu qaba. Gaafa duratti first degree amma research ምናምን jedhume senior essay dama gaafun keenya marraqee asuuf jechuudha senior essay. Anamma ani irratti hojjedhe sadarkaa preparaatorii kutaa 11 irratti ijoolleen natural science educational stream filatu social science irraa jedheen taayitiliin isaa maalla why students are less motivated to join social science educational stream at preparatory grade level in jedhe practically waan naqunna waan beeku maaliif gaafa baranne nuti ijoolleen social science bakka maradhi sunitti ijoollee akkuma tokko wanta keessaa ijoollee hin banamu dipaartimentichuudhaniitiin gara ijoollee 23 waan akkasii ta'aniitiin bansiifame. Illee wal bu'aan akkatan social science iyyuu kan hin beekamu. Quality physics chemistry biology keessattuu biology chemistry hojjedhatu. Amma kee an kana irratti hojjedhe maaliif biratti wanni maaliifiin social science filatan natural science maaliif bira filatu. Factory isaa to investigate practically waan na mudate waan an argedha ka interest in jira jedhiin the major factor. Yes. Dandeettiin hin jira. Social influence hawaasni maatiin gaafa nuti ijoollummaan nama baradheen lawyer abbaan seeraa doctor economistiin ta'a namni jedhu hin jiru. Baay'ee injineer wanni doctor immoo teachingidha barsiisa. Kana malee hin jiru hawaasa economistiin ta'a sociologistiin ta'a psychologistiin ta'a kana hin beeknu iyyuu. Kun faaktarii guddaadha. Kanaaf ijoolleen naachuraalii mafratti keessattuu ijoolleen doktora taanaa itti miire an sana baruun barbaade. Topikiin koo why students are less motivated to join social science educational stream at preparatory grade level. Where I would learn maqasa bakka baradhe sunitti. Sani ammas gochuu barbaade san amma advisoriin koo jechuudha. Senior say advising na godha. እዚህ ጋር student educational achievement at this school in particular reference ምናምን achievement niti anan gocha jiru ananan baru barbadu bakka nan baradhetti barattu danda'a sani maaliif ta'e isa jedha maalla kana jennaan naa fudhachuu dide beekta isaaf galuu dide ta'uu beekaa chaalenjii gochuu barbaade ta'uu beeku maqaa dha'uu hin barbaachisu. Amaariffaan afaan Oromoon danda'u fakkaate al taraddaanyim jedheen kutaa akkasuma naan jedhe ana narkuchuu kajeele ta'uu ni jijjiiran al taraddaanyim silee አማርኛ ጠፍቶኝ ከሆነ ነው እንጂ I am not referring to your level of understanding አልተባባልም ለማለት ነው። I am not referring to your level of understanding. Can you just hear me? One and undermining security. Then every verbal full ratna ibidda qabdi full ratna darbate fudhe number department dit hime
namni maachurdii ta'e raayyaa ittisa biyyaa keessaa ture ergasiitii advaansaan jedhan tokko jira beekee kan dippiloomaa qabaatti maatirikii fudhatteetiin fidde kallattii jenerikii digirii seeraamii seenu nama akkasiin dhufaana jira. Jaarsummaa dhaqee dipaartimentii bira wal duraaniif Mr. X wal lolanii akkasitti jedheeni dipaartimentii keenya akka tasaa korsii lama naa kenneera. Otoo faakalitii diinii biran gahiin isa naa gaafate. Akkasuma irra deebi'ee ammas. Ineen undermining yaaragee ነው እንደ እኔ እሱን አድቫይዘር ቀይርለታል። undermining ያረገ ነው እንደ ነምች አማርፍ ማናይ ወልድራን እነዚህ አይነት ፕሮብሌም የለበትም። ችግር አካዳሚካሊ ፖቴንሻሊ ቀባ ዲሲፕሊን እንጂን ሲሞታዬ ሞዴሊዳ ደሬላ ፊ ደሬኑ እንዲረጋ በውፊ አቲ ኮርሲን ከነኔ ፊ ታሪ ሬፉ ጅጅራራን ኑፌራ አይ ቲንክ ኮቶቤራን በቃ ኦኬ አካሲ ሚስ አንደርስታንዲንግ ቱ ሲንግዱ ኡማሜራ ማሌ አበደን ወልድዋን ዋን አካሲ ሂንጀሩ እንጎዱ ሲያደን አኒስ ከለ ወርድ ባይ ወርድ ነን ረዴቢያን ጀደ ወሊፊን ገሌ ነኑ በነን ጀደ ኢሊ አቺቭሜንት በረቶታቲ አኒ ፍለኑ በረቶታ ማሊ ፊኒን ፍለተኒ ሰጀዱ ዳናን ወቹ በርባዲ ከናፍ አል ተረዳኝና እንደሉ ነጣሪ ነት ይጅረምናነን I am not referring to your level of understanding jechuun ko hammam beeku ala magbabaatchaatti ለመግለጽ ብዬ እንጂ isa akkamittan isa tuffadha barsiisaa ko advisory ko eho introduction irratti calqaba ko mangalatumsa ta'e isa galatumsa dhiramiti yoo kun hundi jiru jeen namichi nama biraas waan godhamu innaan epo na hubate ta'uu otoo hubateen dipaartimentii edisuun dhaabbachuuf ta'uu injijjiiru atumti godhee taalle utteetuun jeeni gaafa diffeensi ijoollee kudhammoo maayee qaba akkuma dhufeen waldurammoo isaa kai kana isaa jalqaba irratti hin ka'ee dhaabbee kwambiite innoo gootu page 11 dha na yaadda osoo akka hin jalqabimu gootu page 11 gaaffiin si eegadu gaafas pirezidentii godhi si jedhani gaaffii ofiisaa qabatee dhufe si gaafatamu naan 96% of the natural science students join their fields of study based on their interests. Page 14. About 95% of the social science studies students join their fields of study based on their interests. Okay, la. Akkasuma kan capacities akkasuma. Okay. So, how do you consider interest in the capacity as the major factor to influence students' educational stream choice? Okay. Leave that 95 in the 96% for that matter. Let it be 100%. Okay. MF bakka nan biradhe sunitti ijoollee kuma dhugu geessa ijoollee 20 waan ta'eef qofaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Only 22% students have interest to join social science, to attend, to learn social science. Only this number, 22 students have capacity to study social science. The same is true for natural person. And if you tamari, ijoolleen kuma tokko insaanis dandeettii insaanis natural science irra waan ta'eef san filatanii kanadha malee ani anan qochuu barbaadannaan kasumadhee gaaffii itti daddabalamaa tokko na gaafateetiin kana oromoo attannaan probably it will be my future research when I attend my second degree ennaan teenye mucaan attaanee jiru barataan haaluma hin qabatu barataa barsiisaa cimaa yoo ta'e jee akkasii dubartiisi godhe sun miti gurbaan ta'ee hannattaanes ka'ee jennaan akkasuma gurbaan
bara naannoo Sumaalee Jijigaarraa dhufeera. Okay. Ammallee hiriyyaa kiyyaa walii bilbilaa. Akkasuma Amaariffaan ወይ እንደ ወልዱራን እዚህም እዛም ብላችሁ ከየትም አምጣችሁ አሳምኑ ወይ ኮሪጀን ነው በሉ ወላሂ ግልጽ ንገር the basic quality of Walduran is that he practically faced the problem there. Yes, that is why he is confidentially challenging me here. Okay. Haqqan ararame namichi sun kan ke ararame gaafa grade battan sanfoo qofaati si B minus ilama Suni bakka miskiina argitee waan gaariidha. gaafa sitti fakkaate anatu confidence ka jechittiin sun ennaan irra deebi'ee ilaalu fi fakkaate. I am not referring to level of understanding in jedha maaliif natti iyya beette al taraddaayim ennaan an jedhuuni natti iyya waliin gallee na lubanne jechuudha miti dabraan Inni gara inni fakkeenyaan jijjiirummoo akkamaanaan akkasittiin barsiisaan tokko yoo si hubate amma namicha kana eenyuma caalayyuu nama rispeektii godhata jechuudha. Maaliif haaloo natti hin qabanne sinan adabnes haqa koo sagalaan dhokse gaafa qareera gaafa nan difeentii godhu naa hubate hojii koo naa kenne barsiisaan akkas ta'u rabbi barsiisaa hundi raanfatu. Isaan gammachee sanaa kana keessa isaan wanni jedhe akkamittiin yeroo gabaabduu sun itti hubate namoonni hiriyoonni kun nahane keessattuu namichi jaarsummaa leekisu akka Walduraan otoo qabxii akkasii qabuuti amma otoo goldonii fudhatan nuti handarii ta'uu fi namichi kun effii malee hin kennuu fedha. Sammuu qormaata miti kana naalaalii naasirreessi naafasa qaxxaamuun jettu subjective judgment no. Kana advisory ana nan godhe wanti gochuudha amma kana advisory ki nama bira examine nama bira miti isuutu fixeessuma si ilaaleetu dhufeetiin gaaffiin si joon jessee si biraa deebi'ee si gochuu danda'a jechuudha argitee. Amalee barataan tokko barataan waan mirga isaatiif falmattee faaluu qabachuun sun gonkumaa osoo ta'uu baatee ta'uus hin qabdu ta'uu otoo baate. Especially youngest nama waan taateef hin dogoggorta. Barataa daree dhufuun daree dhufee hin beeknetti loon immoo qabxii barataa tokko dabarsee nama biraatiifis kennuu dandeessa beekisi mudata. Amanuu qabna garuu. Amanuu qabna. Especially golden word jechuun golden word saayinsii haaraa uumuu qabna. Osoo barsiisaa ta'uu baatte maal taatan? Osoo barsiisaa ta'uu baatte maal taataadha? Gaafiin barsiisaa keenya kan OBN waan akkasii tokko otoo nama bineensa keessaa otoo bineensa keessaa dirqama tokko ta'e jedhanii maal taataadhanii ana gaafa maal taataadha hintiin jedhan tokko jira. Otoo namni fira kee nama du'e hunda keessaa tokko dubbisiisin jedhan tokko dubbisiisin jedhanii dubbisuu barbaadu. Waan akkasii jira. Ani otoo barsiisaan taane ta'e barnoonni illee hin jiru waayee hin baranne kanaaf barsiisaan taatu. Maal otoo naan jedhanii ta'u yoona qotee bulaa sooressa buleessa konkolaataa meeqan qabatu. Yeroo tokko dubbadhu malee gurbaa tokkotu aboo maatirkiin kun namni dhufu moo na fayyaduu naa dhufte qabxiin gaafa duraadhe. Saayimni isaa inni qabxiin dhufuu fi dide isaani investera. Fira isaa miti namoota hin beekneef carraa hojii banii nama hojjechiisu warshaa meeqa qabu. Hiriyoota gargar hin baane miidiyaa irratti illee dhiyaateera nama. Inni immoo is PhD holder. Gabinna ekonomii ministeera jedhan kana ani jiru gaafas interview gaafa godhan. Qabxiin anaani dubbiin gaafa hannatti dabdee gaafa qabxiin naa dhufee. Silaa gaafa sotooni hafteeti ta'e akkuma isaa kanan ta'a. Amma ani maatii koo baadiyyaa jiran gargaaruu hin danda'u. Ijoollee koo haadha manaa koo irra darbe. Inni garuu namoota hin beekne akka biyya keessaas namni biyya alaa gargaaraa jira jedhe. Malee ani otoo barsiisaan taane ta'e silaatii yoo qotee bulaa sooressa buleessa. Qotee bulaa cimaa qotee bulaa sooressa. Ishi qophii qorumsaaf kophaa moo guruppiidhaan qochuu filattaadha? Kanarree.
Ofii koo ween egaa hojjetuun ta'in fast learner warra jedhaman sun waan ta'eef barsiisaan na barsiisa dareedhaan hafu fuulduran ta'a irriyyuu hin deebi'u. Amala akkasii waan an diivelooppii godhee qabuu fi ijoollee sun faana giruuppiidhaan nan qo'adhu waan jedhee waliin galu. Dhaabbadhee isaan eeguun na xurbaatu. Garuu qo'achiisuun malee ani yeroo qormaata karaa giruuppiidhaan guyyaa tokkollee erga halkan isa rafanii kaaniin jaallu ispeesii dhaquun jaallu laabireetiin jaallu ennaa isaan ispeesii dhaqan kooldiruuman jedhamu jedhama. Doormiitti hafeen hallaalu sun laaluu qabu sun qormaata nan laala. Ennaa isaan dhufan yoo nan wanta eegale nu jeeqte minaamin ofii kee eegaa qormaata nu jeeqine narrafa. Malee ani gareen qochuun jaallatan. Kanaaf qormaa fudhattu jechuudha. Giruuppii warqii jaallachuu qoomti. As keessatti naa qaba. Qorachuudhaan malee giruuppii akka jajjabeessitan barattoonni yookaan dhaloonni fuuldura osoo dandeettii akkamii qabaatan barbaadu. Shortaansa. Kun koo duraan dubbanne dandeettii aadaa fi safuu otoo hin gatiin indigenous culture aadaa qabatu hundeen teekinooloojiin walitti maksanii madaqsanii walitti makanii maaliif dorgomaa ta'uuf addunyaan haala ishiin keessa jirtu haala siyaasaa dinagdee hawaasummaa ishiin keessa jirtuun ala ta'uu hin dandeessu ni dirqamti. Itti dirqamta maal jira korsii ammalisi tokko to be part of this planet. Yes. Ati isanis it is inescapable for human being. Sure. Jalaa baqattee miliquu dandeessu. Haala addunyaan keessa jirtu hojjechaa jirtu kana. Kanaafuu anammayyaas aadaa gaarii isa dur qabnus walitti makanii wal cinaa gabbisanii isuma maan ormaa irratti hirkachuu akkasii ta'uu qaba. Osoo ta'u bareedaadha jechuudha. Gaafii keenya finna irraa ergaan dhumaan isin warroota poodkaastii kana hordofaniif dabarsuu qabdan yoo jiraate osoo dabarsitanii bareedaadha. Egaa baay'inaan waan barnootaa jenereeshin amma jiru dhaloonni kun maal ta'uu qaba fiicharii isaa maal sheeppii godhuu qaba jenne mitiire. Inni dhumaan dubbadhe kun dhaloonni amma jiru kun sangoota safuuf aadaa hawaasa keessanii otoo hin dagatiin teekinooloojii ammayyaas otoo duwwaatti nafiin akka aadaa keessan raadikeetii godhee yoo inni akka irrooyiniitti fudhatee otoo isin jalaan deemee wal bukkee qabdanii addunyaa dorgommii keessa seenuudha. Guddaa galatooma jennaa warroonni poodkaastii keenya hordofaa jirtan qophiin barsiisaa hunduraa wajjin taasifnee kana fakkaata akka isinis akka irraa bartan abdiin qaba. Viidiyoo keenya laayik chaanaalii keenya subskiraayib gochuun viidiyoon kun namoota hedduu bira qaqqabee akka isaanis irraa baratan akka gootan gamanumaan isin beeksisuun isin yaadachiisuun barbaada. Yeroo biraa keessummaa biraatiin hamma ol arginutti bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Barsiisaa sa'aatii dheeraa naa kennitanii poodkaastii kana fakkaatu waan wajjin turtii taasiftaniif galata guddaa maqaa poodkaastii kiyyaatiin isinii qaba. Galatoomaa jechuun barbaada. Anillee akkasuma galatooma yeroo biraas walitti deebuu dandeenya. Wal gorsinaa wal faana jirra. Keessattuu muuxannoon waan baay'ee nama barsiisa waan ta'eef ani muuxannoon qabu isinii qooduudhaaf gara fuulduraatti illee fedhiidhaan qaba waan ta'eef kairraa fi yeroo biraa walitti deemnaa. Galatooma jechuu barbaanna. Bakka jirtanitti isinis nagaan naa jiraadha. Xumurree jira. Barsiifata poodkaasta madhaa odeeffannoo kan itti argatan barnootaaf mudanoo barsiisaaf barataa kan walitti fidee icciitii barnootaa hundaasa kan digee kokeeftuu birratti kotaa wal barsiifanaa waa'ee barnoota seeraan mar'anaa.